kennuun hidhattoota waboo fi faannoo waliin mari'achuu qabaa jette US. Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an Ervin Masinga walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa dhaabbachuun mootummaan federaalaa nageenya uummataaf dursa kennuu akka qabu ibsaniiru. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Embasichi ibsa ganama kana baaseen mootummaan Itoophiyaa uummata isaarratti haleellaa diroonii raawwachuu dhaabuun mariif haala mijeessuu qaba jechuun maxxansee ture. Boodarra garuu ibsa fooyyessee baaseen haleellaa diroonii kan jedhu keessaa baaseera. Ambasaaddar Ervin Masingaa gareen hidhachuun Itoophiyaa keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoo fi hidhattoonni faannoo gara marii nagaatti akka deebi'aniif waamicha godhaniiru. Naannoo Amaaraa keessa kan socho'an hidhattoonni faannoo kaayyoo nagaa qabeessa fi dhugoomuu danda'u qabachuun gara marii nagaatti dhufuu qabus jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa yeroo lama Taanzaaniyaatti wal arguun marii nagaa taasisuun isaanii ni yaadatama. Yeroo sana wal hubannaa gaariin jiraatus waliigaltee irra osoo hin gahin hafne jedhanii adda bahan. Mootummaan Ameerikaa kanneen waboo fi mootummaa Itoophiyaa walitti fidan keessaa tokko ture. Gaanfa Afrikaatti ergama addaa US kan turan Maayik Hamar qaamolee lamaan walitti fiduuf shoora olaanaa taphataniiru. Marii nagaa waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu al tokkoon kan xumuramu miti. Marsaa 2-3 ol fudhachuu danda'a. Garuu waan dandeenyu hunda ni goona hanga nagaan dhufutti biraa hin hafnu jedhanii ture. Addatti waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaa jalqabee ture itti fufuu akka qabu kan waamicha godhe mootummaan Ameerikaa walitti bu'iinsa waggoota 6 oliif biyyicha keessa turetti xumura gochuu qabu jedhe. Itti dabaluunis amma yeroo itti walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa dhaabuun warreen qeessaan irraa buqqaan qeetti deebisuun uummataaf dursi kennamuu qabudha jedhe. Muummee ministeera Abiy Ahmed garee hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'an waliinis nagaa buusuu akka barbaadan irra deddeebiin dubbataniiru. Ammatti faannoo fi mootummaan Itoophiyaa ifaaf ifatti yoo marii nagaa gaggeessan hin argamne. Mootummaan Itoophiyaa TPLF waliin erga nagaa buusee garee naannoo Oromiyaa keessa socho'u waboo fi naannoo Amaaraa keessa kan socho'u hidhattoota faannoo waliin waliigalteerra gahuu hin dandeenye. Daa'imman waggaa 18 gadi dabalatee namoota 31 karaa seeraan alaa daangaa ceesisuuf ture hidhaa waggaa 15 adabame. Miidhamtoonni 31 kunneen godinaalee Oromiyaa, Arsii, Baalee fi Harargee lixaarraa walitti qabaman. Himatamaan gara Saawuditti ceesisuuf ture. Himatamaan kun Izaddiin Yaasiin kan jedhamu yoo ta'u hojiinsaa konkolaachisaa akka lakkoofsa Itoophiyaa guraandhala 21/2017 miidhamtoota 31 kunneen fe'ee otoo deemuuti galgala sa'aatii tokkotti magaalaa Mataharaatti kan qabame. Abbaan alangaa godina Shawaa Bahaa kan ta'an addee Mulummabeet Zawudee akkaataa himatamaan miidhamtoota daddabarsuuf yaadee turee fi adeemsa seeraa waa'ee lakkoo Habtaamuu Xibabuutti maniru. Magaalaa Adaamaa naannoo Kurfaa kana mana duwwaa wayiitu jira. Achitti guyyaa 2 moo guyyaa 1 bulanii. Achitti bulanii konkolaataa Dolfiniidha. Naannoo Amaaraati kaargaan ishii nama 31 Dolfinii nama 12 fe'u keessatti dubartoota 6 fi dhiira 24 fe'amee osoo deemamaa jiru magaalaa Mataharaa keessatti kan qabaman. 24 fi 6 naan jettan 30 ta'a lakkoofsi. 25 fi 6 qabattadha. Dubartoonni 6 dhiirri 25. 25 sun eessaayi Harargeerraa Harargee Baharraa. Ganda 2 namoonni kun hunduu ganda 2 keessaa ka'an Harargee lixaa keessaa. Himatamaan kun osoo imalchiisaa jiruuti magaalaa daandiirra laalu namni jaha gabbinaa jira. Tiraafikiitu qabe eegumsaarra jira. Namni jaha akkamitti gabbinaa Dolfinii keessa jira jedhee naanna'ee dhaabsisuuf yaallaan bu'ee haadii ittiin adabame wayii narratti darbee konkolaataa kaasee miliqee ergasii walii bilbilanii kellaa irratti qaban. Erga qabameen boodallee badee ture himatamaan kun. Erga saniin hordofaniiti ari'anii kan qaban magaaluma san keessatti kellaa irratti jechuudha. Erga qabameen booda konkolaataan illee akka hin banamneetti cufamee ture. Banuu dadhabanii tarii miidhamtoonni immoo baay'ee dafqanii jiranii iyyaa turan jedhanii balballi akka hin cufamneetti akka hin banamneetti cufamee ture. Saniin booda qabnee bani jennaan innis dadhabeedhanii foddaan isaallee gurraacha wayii dibameera. Gabbinaa qofatu mul'ata malee gara duubaatiin poolisiin qorataadha. Akka ragaatti illee kan ari'ee qabees jira akka carraa eegumsa irratti anatu ture jedhee tiraafikiin jalqaba jalaanii liqee sun immoo duubaan natti mul'achuu waan dideef namni gabbinaa waan jiruuf dhaabsisee shakkee jedhe banii waan jedhuun naaba akka nama banuu jedhee badee daganaa konkolaataa qabee erga qabaniin boodallee miliqee ture ergasii qabamee seeratti dhiyaate. Himannaa dhuunfaadhaan himannaa mirga dhuunfaan gaafachuu 31 himannaan kan dhiyaate. Ani nama imalchiisuufi malee nama naannoo Amaaraarraa gara kunoo karaa Tigraay kana deemuun gara Kamisee daandiin deemu jira. Garasiin hojii barbaaduuf na duuka deeman malee ani raawwanne jedhee wakkati mana murtiitti. Miidhamtoonni yaa'u jiran waan ta'eef miidhamtoonni immoo gara Saawudii waliigallee qarshiillee qarshii 35 mataa mataadhaan yeroo galaanarra geenyu akka kafallu akkasitti waliigallee konkolaataan kun nu dhufee yaabbannee osoo deemaa jirru magaalaa Mataharaatti qabamuu isaanii mana murtiitti ibsanii haala saniin jalqabarra yeroo ragaa abbaa alangaa dhageenyu abukaatoo mootummaa ture
boodarra garuu abukaatoo dhuunfaatti jijjiirate. Ragaa ittisaallee namni lama dhiyaatanii fi turan achumana tokko Finfinneedha tokko immoo naannuma Amaaraarraa natti fakkaatanii dhiyaatanii nuti Finfinneerraa osoo dhufaa jirru jarri kun daandiirratti nu eeganii akka imalaatti yaabbatan malee haala kanaan miti kan jedhu dubbachaa turanii gaafii qaxxaamuraatiin fashaleessinee saniin booda murtiif bulee murtiin immoo dheengadda murtaa'e. Tole itti naafufa. Galmeen yaa'u yakka dattaadha sababoota adabbii cimsanis hedduu jira labsichaan himannee haalli raawwii yakkichaa cimina yakkichaa miidhamtoota nama 31 konkolaataa doolfinii nama 12 keessatti fe'ee qaxxaamuraan duroomuuf deemuun isaa sababoota adabbii cimsan 3 ol qabata waan ta'eef sadarkaa olaanaa jalatti nu adabamu jennee yaada kennine manni murtii garuu sadarkaa gadi aanaa jalatti qabee adabbiin isaa yoo ida'amu adabbii tokko tokkoon adabbii qaba keewwatichi nuti himannaan 31 yoo ida'amu ol ka'aa ture booda garuu manni murtii sababan taane xiqqoo nu jalaa gadi buusee ture isas yaa'u komii gaafannee jirra oliyyatarra jira jechuudha galmi adabbiin nun quufsine waan ta'eef. Labsi kamiin himattan labsiinaan jettanii turtanii maqaa labsichaa? Labsi seeraan ala nama daangaa ceesisuu kan jedhu jira 1172 namaan daldaluu jedha. Labsiin sun umriidhaan illee adda qoodee beeksisa. Umriin isaanii waggaa 18 gadi warra ta'e adabbiin hin cima. Umriin isaanii immoo waggaa 18 ol kan ta'e immoo yaa'u akkaatuma adabbii taa'ee jira. Waggaa 15 fi birrii hagamii adabame? Birrii 20,000. Birrii mataadhaan iyyuu 50 hanga 100 jedha. Himannaan tokkichuu jechuudha. Qarshiidhaan ida'ee namichi tarii qaxxaamuraan duroomaa deemaa jira waan ta'eef qarshiillee waan qabuuf abukaatoo dhuunfaa jijjiiratee dhaabachaa jira waan ta'eef qarshiin illee Ashama kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenya. Warreen chaanala keenya faareeffatan like, share, subscribe godhuudhaan commentis nuufannaa yaadni keessan ni hojjibeessaa. Sumaanuu yaada nuufannaa isin jenna. Akkuma beekamu nutuuwwan ijoo guyyaadhaan deebii haala yerootti wajjin wal qabatee hedduu jiru kan afaan Oromoo qophaa'an kan garaagaraa maddeen garaagaraa akka BBCdhaa fi VOA afaan Oromoorraa qindeessuudhaan wal sassaabnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Nu hordofaa isiniin jenna. Turre har'a ammoo kutaa lammaffaa fi sadhumaa isin biraan geenya dhimmoota dinagdee misooma kooriidarii fi nageenya Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun dubbatu Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Bulchiinsa sadarkaa naannoo Oromiyaatti jiru kamiin ibsitu bulchiinsa obbo Shimallis faa dabalatee gam tokkoon misooma gam tokkoon rakkoo nageenya bal'aatu naannoo kana hunkuree jira. Rakkoo kanaaf itti gaafatamni isaa kan eenyuti? Rakkoon eenyu bira jettee amantame? Jalqaba irratti Oromiyaa keessa misoomatu jira wanni jedhan kijiba baay'ee misoomin jiru. Lafoonni nagaa qaban lafti akka Arsii Gartokkeen Baalee faa yaa'u duraan warri qamadii qotan kun toora sanitti wanni mul'atu jiraachuu danda'a. Kanaachi garuu Oromiyaan bakka biraa gadadoo keessa jira. Amma Adaamaa yoo deemtu, Bishooftuu yoo deemtu, Finfinnee kana keessa yoo deemtu, uummanni Oromoo amma bal'inaan itti seenee jira jechuudha. Kadhaa dur akka laguutitti ilaalamu sun immoo rakkinarraa cabiinsa diinagdeetirraa waan dhufu. So misoomni jedhamu argisiisuudhaaf waanuma bakka takkitti waanuma bakka lamaa miidiyaadhaan asiifachi hoofamaa jira malee misoomii akkas jedhamu hin jiru. Magaala baay'ee misoomsaa jiru misooma kooliidarii jedhanii Oromiyaa keessatti. Isa inni kun qaama misoomaa keessatti hin ilaalamuun. Magaalaan wanni inni barbaadu maalinni warshaan bal'inaan jiraachuu qabaa. Seektarri tajaajilaa sirriitti hoo'insaan jiraachuu qabaa. So waan galii namaaf uumu yoo goote malee karaarra marga dhaabdee marga kana yoo bishaan obaaftee isatti yoo ganzaba baaftee wanni achirraa galu maaltu jira yoo jettee ilaalte ija ikoonomiitiin hiikisaa guddaa miti jechuudha. Gaafa diigan kan ammoo nama tokkichaafuu beenyaan kaffallee namni silaa namarraa dhalatu namni afaan ati beektu dubbatu sadarkaa kanatti gara asitti jabaata jedhamee yaadamu. Ilmi namaa lafatti hin beela'aa waan nyaatu hin qabu. Zambaabaan bishaan dhugaa hin calaqqisaa margi hin calaqqisaa. Ikoonomiikalii waan fidu immoo hin qabu. Kanan misoomeedha jedhama. Kun anaaf misoome miti jechuudha. Itoophiyaan haaromsa dinagdee dhiyeenya taasistee ittuma nuliqee argattee jirti dhaabbilee faayinaansii idil addunyaarraati.
ergasii hammi bittaa humni maallaqa Itoophiyaa birri Itoophiyaa sanaa wal qabatee mindaa hojjettootaas hin dabala parsantaa 300 jedhanii ture ministeera muummee garuu baay'een ammayyuu komii guddaa dhageessaa jiru isaan keessaa amma kan mul'ataa jiru ogeessota fayyaa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Qaala'insi jireenyaa fi dinagdeen Itoophiyaa hammatti jiru akkamiin ibsitu akkamiin ilaaltu? Haalli dinagdee Itoophiyaa keessa jiru waan boca dinagdee illee qabu miti baay'ee. Dinagdee itti waan himtuu miti jechuudha. Gaafa jijjiiramii dhufu suni qarshiin 10,000 xaafii kuntaala 3 bituu danda'a. Har'a immoo xaafii kuntaalli tokko birrii 15,000. So mindaa ji'a tokkootiin namni kaleessa xaafii kuntaala 3 bitatee hoo xiqqaate qallaba waggaatti dhiyaatu. Mindaa ji'a tokkootiin kan bitatu amma mindaa ji'a lamaati isa gaafata jechuudha xaafii kuntaalli tokkichi. So birriin homaa bituu dadhabee jira. Kun immoo isaa dhufee bakka 3 dhufe. Tokko yaa liqiidhaaf jecha poolisii adjestimentii IMF hin ajaje. Lammaffaa immoo oomishumti biyya keessa jiru sababa rakkoo nageenyatiin akka barbaachisetti waan hin sochooneef bakka gariitti oomishni tokko kan akkanumaan tortoru karaa gabaa dhaqu dhabee gaafa gara magaalaa dhufu gatiin isaa samii dhaqqaba jechuudha. Sadaffaan ammoo dhimma ammatuma jechuudha. Dhimma ammatuma mootummaan hojjetu kan. Mootummaan wanni inni irratti xiyyeeffatee hojjetu seektara oomishaati irratti miti. Wanni irratti xiyyeeffatamee hojjetame maalinni seektara miidhaginaati jechuudha. Fakkeenyaaf amma Inxooxxoon ijaaramee jira. So Inxooxxoo irraa amma saamunaa miti an oomishamaa jiru. Gatii saamunaa xiqqeessuu hin danda'u. Wayyaa miti an oomishamaa jiru. Birri guddaa achi bahee. Turizimiin yoo nageenya hin jirre namni yaaddoo waan qabuu fi hoteelli sun riizoortiin sun ofuu hin danda'u jechuudha. Waan amma masaraadhaan wal qabatu kana birri guddaa ikoonoomii biyya kanaa silaa istirateejikalii yaadamee ittiin seenamee jiraate odoo warshaan xaa'oo ittiin dhaabbatee jiraate oomisha biyya kanaa yaa nageenya itti dabalamee jechuu kiyya fandaamentaali waan jijjiiruu danda'utu waan sumuuniin tokko boru irraan argamneef oole jechuudha. Wanni kooriidariidhaan wal qabatu kunis sadarkaa kana. Paartileen mormituu Itoophiyaa keessa jiran amma baay'ee kan dadhaban fakkaata asuma duriyyuu caala. Dirreen dimokiraasii Itoophiyaa keessa ministeera muummee Abiy Ahmed jalatti dhugumaan bal'ate dimokiraasii fiduuf moo inumaa itti dhiphate jettee yaadda? Gaafa jijjiiramni kun bariituu isaa wanni dirreen kun akka bal'ate mul'isu turee jira jalqabamee jira seerri riifoormii ta'uu jalqabee jira barri darbuuf deemaa bakka dimokiraasiin dhufuu fi ka jedhu abdiin uumamee ture gaafasi gadhiisii ta'e jechuudha bariituu jijjiiramaa sana gaafasi wanni tokko tokko nuun galle garuu boodarra oolaallu intentionally ture jechuudha waan mirga keetii alaa si hayyamanii booda immoo qabata saniin waanuma mirga keetitu si dhoowwuudhaaf karoorri akka ture amma tilmaamuun hin danda'amu biyyi kun bakki inni jiru akki inni jiru baay'ee na sodaachisa. Waraanni naannoo Tigraay sun Piriitooriyaadhaan xinnoo qabbanaa'ee ture amma gara waldiddaatti deema jira. So waraanni bakka 3 bakka tokko yaaddoo waraanaa hamaa jira bakka 2 waraana qabatamaa ho'aa jira. Kanarrattuu immoo dabalatee ollaa wajjinis immoo walitti dhaadachuu waan kana dhageechaa. So abbaan biyya kanaa warra biyya kana akka fedhe olii gadi hoofu qofa odoon ta'in manni bal'aan qaamoleen hayyoonni qareeyyiin yaada biraa yaada addaa qabanis abbaa biyya kanaati waan taaneef karaa badiisaa kanarraa biyyi deebi'ee gara nagahaatitti akka dhufamu namni hojjechuun qabsoo gochuun yoo gatii nama kaffalchiise illee kanaa jecha gatii baasuun barbaachisaadha jechuufi.